Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhabdeedhaan waggoota baay'ee turaniiru. Garuu waggaa tokkonas waamicha araaraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad taasisaniin nageenyi waaraan uumamee walitti dhufeenyi biyyoota kanneenis hanga har'aatti itti fufee jira. Jaarsummaa fi giddu seentummaa biyyoota biroo fi qaama sadaffaan alatti michoomni kun biyyoota addunyaa raajessee jira. Walitti dhufeenya gamuundaa daran cimsuufis jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadin durfamu daawwannaa hojii guyyoota lamaaf Eertiraa Asmaraa ture. Jilli kun wayita buufata xiyyaaraa Eertiraa ga'us simatameera. Gammachuun fuula pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi aangawoota olaanoo mootummaa fi lammiilee Eertiraa irraa mul'atus abdii guddaa fi badhaadhina akeeka. BBC'n ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad obboleessa isaanii hangafaa pirezidaantii Isaayyaas Afwerqi waliin wal argan jechuun gabaaseera. Miidiyaan addunyaa biroos dinqisiifachuun ajandaa godhateera. Walitti dhufuun hooggantoota kanneenis hariiroo dippiloomaasii daran akka cimsu ibsame. Dhimmoota waloo biyyoota lamaanii fi kan gaanfa Afrikaa irrattis akka mari'atame himameera. Nagaa biyyoota lamaanii gidduutti bu'een bu'aawwan argaman caalatti cimsuu irrattis xiyyeeffatamee akka mari'atame ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabre Masqal dubbatan. Akka warroonni nagaa fi tasgabbii akkasumas hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa hin barbaanne ololaa jiran osoo hin taane hariiroon biyyoota lamaanii ammayyuu ho'aadha jedhan obbo Yemaana Gabre Masqal. TV'n biyyaalessa Eertiraa wayita hooggantoonni lamaan miilaan imaluun magaalaa Asmaraa daawwatan gabaaseera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad konkolaataa konkolaachisa hojiiwwan misoomaa daawwataa wayita uummata nagaa gaafatan foddaa TV'n mul'achuun raajiidha jedhame. Daawwannaan magaalaa fi baadiyyaas milkaa'aa ture. Itoophiyaatti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad uummata hirmaachisuun tajaajila lammummaan lammiileen akkuma biqiltuu dhaabaniif waamicha dhiyeessanii ofiifis dhaabaa jiran Eertiraattis biqiltuu dhaabaniiru. Itoophiyaatti falaasamni sirna gadaa araaraa fi misooma magariisa irratti hojiirra oolaa jiru milkaa'aa akka ta'e imala daawwannaa hojiif gara Eertiraatti ta'e irraa hubanneerra. Dr. Abiy daawwannaa hojii guyyoota lama Eertiraa milkaa'inaa fi gammachuun erga xumuranii boodas gara biyyatti deebi'aniiru.